Lisaa Haacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Artist Haacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaaramee ibsuutiin jalqabu. Haacaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete maal akka ta'ee darbee hunda keenya beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'ee fi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuuf itoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee irraa barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadnee kan kaampaasiis maqaa isaatiin moggaafnes kan siidaa kanas immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabneef. Siidaan Haacaaluu aktuwaalii Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Siidaadhuma yaadannu waan san akkatti yaadannuufi malee siidaan isaa laphee uummataa keessa illee jira jedhee nama naan. Yeroo ammamiiti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruuni sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme? Egaa Haacaaluun du'ee gara guyyaa 220 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne xinnoo gadda guddaa keessa ture, sirna hundumtuu gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaaduu akka jalqabneeni. Kanaaf yeroo ji'a 2 wayii fixeera jedhee fudhata. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuu hin dandeenyu. Wanti nuti goone maatii waamne ijaarsi suni dhume waan jiruuf uffatatti fudhatanii ture sana maatiinsaa, haatisaa, abbaansaa, haati warraan, obbolaan goonee dungoo ibsinee addaan gallee gaddatu ture. Kanumatu ture. Fardarra taa'ee fardi immoo miila isaa ol qabee jira. Haacaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraarra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatus yoo qabaate? Egaa Haacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Haacaaluu waan afuriin yaada ta'e yaada. Waan kana riiliifii hojjannee irrattis argisiisuu yaalleerra namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee yoo jiraate. Kunis maal inni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'e jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Haacaaluu yaadannu konsertii Barkumeeti. Sanarratti Haacaaluu waan hojjete irra deebi'anii arguun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba Laalga Lookoo jedhu waan finnee ilaalee guddaa kan keenya qabu kan ittiin hawaasa biraan ga'e suni sirba duwwaa otoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana. Kan biraa konsertii Aduwaati. Konsertiin Aduwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaansin ta'e seenaan dhugaa amman beekamaa isa jedhu hunda keenyatu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti fakteen 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. Hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessinee marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhannee kan konsertii Adwaa sana akka meejar istaachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riliifitti akka argisiifaman ta'e jechuudha. Haala kanaanii kan fudhame. Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa? Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisisnee turre. Hawaasa gaafa mariisisnu maatiin gadda guddaa irra turan yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosiisaa isaa keessatti ni beeku ture. Sosiisaa keessatti jechuudha. Yeroo ilaalamu baay'ee siidaa miidhagaadha. Namoonni hedduun illee isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete? Egaa dhaabbata kan geetii kana ijaaretu jira. Isaaf kennine abbaan qabeenyaa isaa Jaagamaa kana ni jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennani namoota sanaan maqaadhaan hin beeku.
Kan biraan Yuunivarsiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaagaraa yaadannoo artistaa Hacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maalirra ga'aniiru Dooktar? Isaan kunis amma hojiitti hin galu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippii amma koreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaati hojimaata isaa irratti dokumentii nu qopheessee jira. Yeroo gabaabaa keessatti beeksisa baafnee dorgommii goonee kan fudhannu ta'a. Gama garee hundeessuutiinis itti deemaa jirra. Innis bara kana keessa hojiitti gala lamaan ta'aa jiru. Obboleessa hangafaa Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa, Habtaamuu Hundeessaa, Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa ijaarsuu wal qabatee waan jedhu qaba. Ani duraan dursee Dooktar Taaddasaa